Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagara alhamdulillah. Har'a bilaastorii keessatti waraabaan jira. Waan tokko isin agarsiisa aappii waa torbaaf isin fayyadu sanii olii qabaayyuunni waa torba isin fayyadu isin agarsiisa. Maaliif isin fayyada seetanii azaanaaf isin fayyada, sa'aatii ilaaluuf isin fayyada, quraana irraa qara'uu fi zikirii fi askaaraa waa baay'ee isin fayyada, kitaabota hadiisaatiif illee jechuudha. Qilbaa waa torba isin fayyada walumaa galatti. Kanaaf amma asirraa buufanna. Iddoo sarchii kana dhufna pilaastorii keessaa buufanna waan ta'eef v jenna. V guddoo barreessine, vaayii guddoo barreessine irraasisne musliim jenna. Musliim asinna dhufeera. V musliim app jedha asi buufadeera. Isa jalqabaa isin jalqabarra dhufuu danda'a, tokkoffaa irratti jechuudha, yookiin lammaffaa sadaffaarra dhufuu danda'a. Ani ammoo gadi buufadhee jira. Gara duubattan deebi'ee isin agarsiisa. Tole obboleeyyuu tiyyaa amma keessa seenee jira. Aappicha buufanne keessa seeneera. Duubarratti yeroo booda irratti isin mul'isa aappii maal akka fakkaatu akkuma dura pilaastorii irra isin mul'ise. Isa kana tokkoffaa irraa wanti nu fayyaduu fi faayidaan isaa lookshinii iddoo jirru nu fayyada. Akkasuma immoo salaataa fi yeroo salaanni gahee inni azaana sa'aatii asumatti fayyadamna jechuudha. Kalendara isin fayyada. Kalendara akka lakkoofsa faranjii fi akka lakkoofsa hijiraa keenyaatti jechuudha. Akkasuma immoo asitti quraanaaf isin fayyada. Quraanni kana fakkaata. Asit dhuftanii iddoo karaa harkaa mirgaa irratti xiyyaa kana tuttanii ustaazota barbaadan filattanii rakaattanii asit dhuftanii harka bitaa irratti yoo dhuftan iddoo qubee taa'ee hin jirtan yoo dhuftan ossisaa agarsiistanii sarara afoo jiru kana jechuudha. Qubee guddifachuuf xiqqeeffachuu yoo barbaadan jechuudha. Gadi buutanii ammas iddoo urjii ampuuliin jirtu sana gad deebisa ol deebistanii yoo gurraachessuu barbaadan yoo addeessuu barbaadan akka fakkeenya suuraa asiin gadi jiru kanatti jechuudha. Akka ija keessan hin miine laayitii jechuudha. As dhuftanii amma sadaffaa irratti teestii iddoo jirtu sana tuttanii loga afaan hiikaa quraanaa kana jechuudha. Quraana kana afaan kamitti hiikachuu barbaadanii afaan oromootiin qofa hin jiru malee afaan biyyoota addunyaa kanarra jiran hundaa ni qaba. Nama yaalii dhumaaf jedhee amaariffarra deebiseera. Amaarik jekka jedhu jira. Warri amaariffa dandeessa amaariffarra deeffadhaan isin hin jaa. Ka quraana kana hayyee lammaffaarra kan jiru tasbihaadha. Tasbihaan illee kana fakkaata. Waan fakkaatu asitti bakka iddoo wanni qabdu kana geengoo kana keessa lakkoftanii hasbiyallaa wana walkiin yoo jechuu barbaadan 33 jechuu akkasii lakkoftan jechuudha. Kanan isin jedha tasbihaan isa kana argaartan jedha yaada. Amma immoo du'aa jechuudha. Du'aa hin jirti, du'aa baay'ee jira. Irra deemaa ilaalaa isin yoo inni fi hunda tokko tokkoon isin hima jedhe daqiiqaan irra dheeratte waan ta'eef du'aa illee kana sagaleen illee jira. Sagalee isa kana alhamdulillahi akkasuma immoo akkuma dura isin mul'ise iddoo qubee taa'ee tana tuttanii ossisaa agarsiistanii qubee xiqqeessuu guddisuu barbaadan akkasuma kana fakkaatu laayitii illee gurraachessuu akka ija keessan hin miine yoo barbaadan jechuudha. Okay. Amma sadaffaarra jiru askaaraa. Askaaraa illee kana fakkaata. Sagaleen illee jira. Bismillah walhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah. Askaaraa illee kana fakkaata. Inni arfaffaarra jiru askaaraa jechuudha. Inni shanaffaarra jiru kitaabota. Kitaabota kana akkasitti arba'inni jira, riyaadus saalihiin jira, sahih al-Bukhari, sahih al-Muslim jira, hadiisota baay'ee jira. Kitaabni kun hundinuyyuu baaba qabanii keessa seenaa ilaalaa. Anamma yeroo dheerata waan ta'eef isinumatti agarsiisa seentanii ilaaltan gadi buufattanii jechuudha. Asitti ammoo jaffaarra kan jiru qilbaadha. Qilbaan illee kana fakkaata. Fakkeenyaaf ani akka itti jiru kanatti karma qilbaa an deebi'ee yeroo hunda salaatu jechuudha.
yoonii fi qilbaa hin beekne biyya hin beekne yookiin nama gaafattan hin qabne karaa irratti fa'a iddoo garaagaraatti jechuudha. Aappii kana qabattan itti garuma xiyyaan kun xiyyaan karaa kaabaa deebi'ee jira waan ta'eef xiyyaa kana laaltanii akkasitti salaattanii isiniin jaa. Hayyee kan torbaffaa irra jiru gaafiif deebiidha. Asii gubbaarra isin gaafataa isin ammoo asitti keessaa filattan jechuudha. Baay'ee bareedaadha innis yoo wallaaltan ammoo iskii isinii kenna yoo beektan ammoo raayitii isinii kenna. Kanaan isiniin jaa itti fayyadama. Kan 8ffaa irra jiru mooriidha jedha. Moorii ijjattanii yoo gattutan moorii keessatti isa kana jira. 8ffaa irra moor bakka jedhu yoo gattutan kanaan isinii dhufa. Akka asii gubbaa jiru ammoo isinii agarsiiseera. Wanti isinitti agarsiisan kalendara akkasitti qaarabii akkasitti dhufa. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Jumaada awwal natti fakkaate Allahu a'lam yeroo baay'ee kan faranjiitti fayyadamaa waan ta'eef guyyaa 13 adda. Kanan isiniin jaa ka asiru ammoo Allah neemidha maqaa rabbii 99dha. Kanan isin jala baay'ee bareedaadha maashaallah tabarakallah itti fayyadamaa obboleeyyan tiyya isin fayyadaan isiniin jaa. Gadi buusaa hunda salaalaa waa baay'ee qabaan isiniin jara. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuu fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.